Izeemaan teessoo caffee Oromiyaa tokko yoo argatu ABO'n homaa hin arganne. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinni filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa harka caalu mo'achuu isaa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Haaluma kanaan paartiin badhaadhinaa teessoo paarlaamaa 547 keessaa 438 mooteera. Akka heera biyyattiitti paartiin tokko mootummaa hundeessuuf yoo xiqqaate teessoo paarlaamaa 274 argachuu qaba. Filannoo baranaatiif lammiileen miliyoona 50 ta'antu sagalee kennuuf akka galmaa'an boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee ture. Filannoo waliigalaa biyyaalessaa marsaa torbaffaa kun naannoo Tigraay kan teessuma paarlaamaa 38 qabu keessatti sababa rakkoo nageenyaaf filannoon yeroo lammaffaaf hin gaggeeffamne. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa sirna dilbata waxabajjii 21 Finfinnee keessatti gaggeesseen bu'aawwan filannoo mirkanaa'anii fi raggaasifaman ifa godheera. Filannoo waliigalaa torbaffaatiin paartiileen mormitootaa teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa 41 kaadhimamtoonni dhuunfaan dorgoman ammoo teessoo 8 mo'achuu isaanii ibsameera. Boordichi bu'aa filannoo manneen maree naannolees ifa godheera. Manneen maree naannoleettis paartiin biyya bulchu olaantummaan argateera. Baay'inni teessoo caffee Oromiyaa bu'aan filannoo ibsame 528 keessaa paartiin biyya bulchu badhaadhinni teessuma 523 argateera. Paartiin haqaa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa Izeemaan barcuma tokko argateera. Namoonni dhuunfaan dorgoman Atomaa Kamaal Hussein, Filaahuddin Xalahaa Ahmad, Atoomsaa Kumsaa Roobaa, Nigaatuu Waggaarii Disaasaa teessoo caffee Oromiyaa tokko argatanii jiru. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n paartiilee caffee Oromiyaatiif kaadhimamtoota dhiyeessan keessaa tokko yoo ta'u, duula filannoo biraa irrattis hirmaannaa taasisaa ture. Bu'aa filannoo hanga yoona ibsameen garuu teessoo caffee tokkollee hin arganne. Mana maree bakka bu'oota uummataa sadarkaa federaalaattis ABO'n paartiilee teessoo argatan jechuun ammatti boordiin filannoo biyyaalessaa ibse keessa hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo waggoota 30 ol booda siyaasa Itoophiyaatti deebi'uun filannoo biyyaalessaa bara kanaa irratti kan hirmaate. Paartichi naannolee 4 fi bulchiinsawwan magaalaa 2 keessatti akka dorgomuuf ibsuusaa gaazexaan Bariisaa dhaabicha wabeeffachuun gabaasee ture. Naannolee kanneen bakka bu'uun teessoo mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree naannoleef ABO'n kaadhimamtoota 163 dhiyeesse. Gama kaaniin KFO'n boordii filannootiin akka hin haqamneef jecha kaadhimamtoota 6 qofa dhiyeessuun akka hirmaatu ibsee ture. Oromiyaatti lammiileen miliyoona 24 sagalee kan kennuuf galmaa'an turan yoo ta'u, kanneen keessaa harki 97 kan ta'an sagalee kennuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Naannoo Oromiyaatti naannoleen filannoo 179 kan jiran yoo ta'u, guutummaa naannoo filannoo kana keessaa teessoo guutuun caffee 537 ta'a. Haa ta'u malee bu'aan filannoo teessoo caffee naannoo filannoo 3 hin lakkaawamne. Kana jechuun bu'aan filannoo caffee amma ifame kun naannolee filannoo 176 yoo ta'u, innis kan teessoo caffee 528 jechuudha. Gama qophii ispoortiitti yoo dabarru waancaan addunyaa bara 2026 erga jalqabee reefuu guyyoota 10 ta'ulleen waan haga ammaatinuu seenaawwan kubbaa miilaa haaraan galmaa'aa jiru. Taphattoonni urjii akka Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane fi Erling Haaland biyya isaanii bakka bu'anii tapha baranaa ho'isaa jiru. Taphataa Arjentiinaa Lionel Messi fi hanga kan Portugaal Cristiano Ronaldo taphataa Faransaayif goolii hedduu galchuun riikardii qabate Kylian Mbappeetti BBC'n riikardiiwwan barana fooyya'oo malan xiinxaleera. Erga bara 2014 kaasee waancaa addunyaa irratti goolii hedduu lakkoofsuun riikardii kan qabatee jiru. Taphataa Jarman Miroslav Klose tapha Arjentiinaa Aljeeriyaa waliin taphatte irratti goolii 3 lakkoofsisuun haatirii kan hojjetee fi mo'ataan badhaasa baalaandoorii yeroo 8 Meesiin amma seenaa riikardii kanaa cabseera. Tapha biyyi isaa Arjentiinaa wiixata waxabajjii 22 taasiseen goolii 2 lakkoofsisuun riikardii haaraa galmeessisuu danda'eera. Amma seenaa kubbaa miilaa keessatti taphataan hanga Meesii waancaa addunyaa irratti goolii lakkoofsisee hin jiru. Meesiin waancaa addunyaa irratti Arjentiinaaf goolii 18 yoo lakkoofsise yoo ta'u, bara 2022 ammoo waancaa mo'ataniiru. Faransaayif gooliiwwan 58 galchuun riikardii biyya isaa kan qabate Kylian Mbappeen ammoo waancaa addunyaa irratti riikardii goolii hedduu galchuu kan Meesii irra goolii 4 hanqatee goolii 14 irra gaheera. Kane ammoo riikardii kanarraa goolii 6 hanqatee goolii 12 irra jira. Meesii, Haalandii fi Mbappeen waancaa addunyaa baranaa irratti biyya isaaniitiif goolii 2 fi isaa ol erga galchaniin booda Harry Kane's biyyi isaa Ingilaand Kirooshiyaa 4-2 akka mo'attuuf seenaa hojjeteera. Kane tapha kanarratti gooliiwwan 2 galchuun Ingilaand ramaddii ishee keessaa akka dursitu gochuun alatti riikardii Ingilaand waancaa addunyaa irratti goolii lakkoofsisuun gaariillee erga qabamee tures qooddateera. Tapha Ingilaand qibxata Gaanaa waliin qabdu irratti Kane goolii lakkoofsisuun riikardii Lineker waliin qooddatte kana kan dhuunfaa isaa godhachuus mala. Kane taphii roobii darbe hiriiree taphatee fi goolii irratti lakkoofsiseen Sir David beekamtii aanee taphataa Ingilaand lammataa waancaa addunyaa 3 irratti goolii lakkoofsise ta'uu danda'eera. Kana malees taphni Kirooshiyaa waliin Keeniif Ingilaand bakka bu'ee taphate 115ffaa yoo ta'u, kanaanis beekam waliin riikardii qooddateera. Waancaa addunyaa baranaa irratti kophee warqee injifachuun Mbappee moo Keentu riikardii badhaasaa kophee warqee hedduu injifachuu gonfata danda'a.
Mbappeen waancaa addunyaa bara 2022 Qaataritti qophaa'e irratti badhaasa kophee warqee injifateera. Harry Kane ammoo gooliiwwan 6 lakkoofsisuun bara 2018 injifate. Meesiin taphataa Jarman Deenis Undaas kan Kaanaadaa Joonaatan Deevid tapha baranaa irratti goolii 3-3 dursaa jiru. Haalandii fi Mbaappeenis duubaan dhufaa jiru. Kiristaanoo Roonaaldoo'n Poorchugaaliif taphoota hiriiree taphate 229 irratti gooliiwwan 143 lakkoofsiseera. Roonaaldoo'n yeroo wayii bahee mul'achuu qaba ture. Garuu tapha Poorchugaal Dimokiraatik Koongoo waliin 1-1 qixa baate irratti ga'umsa gadi aanaa mul'ise jedhamuun qeeqame. Garuu riikardiin isuma faana jira. Bara 2022 Roonaaldoo'n waancaa addunyaa 5 irratti bara 2006, 2010, 2014, 2018 fi 2022 goolii galchuun riikardii qabatee ture. Barana garuu Meesiin riikardii kana qooddateera. Tapha baranaa irratti yoo goolii galche garuu riikardii isaa gara 6tti guddisuun of harkatti hambisuu mala. Roonaaldoo'n badhaasa Baalaandoorii marsaa 5 injifateera. Erling Haaland tapha waancaa addunyaa baranaa irratti biyyi isaa Iraaq goolii 4-1 mo'achuudhaan jalqabe. Bakka riikardiin cabu jirutti Haaland yeroo hunda itti siqaa deema. Taphataan Noorweey kun tapha kana irratti goolii 2 lakkoofsisuuf kubbaa si'a 20 qofa tuquu isaa gaafate. Taphataa Noorweeif tapha tokko irratti goolii 2 lakkoofsisee jalqabaa ta'uu danda'eera. Waancaa addunyaa baranaa irratti taphuma jalqabaatti riikardii waancaa addunyaa irratti Noorweeif goolii hedduu galchuu amma dura Keejik Reegdaaliin qabamee ture qooddachuu danda'eera. Tapha kibxata ganamaa Seenagaal waliin qaban irratti goolii galchuun riikardii kana kan dhuunfaa isaa godhachuus mala. Kanarraa qindeeffanne asirratti goolabaa qophii biraan nagaa wal agarrutti nagaa waaqayyoon tura.